Hawwi dhaggeeffadhu. Gaafii seeraa waliin haasofne. Yesuus Kiristoos naa fannifamuu otuu dhufee na dhaggeeffadhu. Ofii isaatiin bakka fannifamu sana dhaqee kottaa ani isinii fannifamuufanii mukatti na rukutaa jedhee harka kennatee fannifamu dirqiidhaan qabanii otuu inni didu fiiskisanii qabanii geessanii warri Room mootonni Room. Fiiksisanii qaban kan jedhu ragaa fidi abboo baarsi rabbii sirra haa jiraatu inshaallah. Fiiksisanii qaban kan jedhu ragaa fidi. Sammuusi cufameera. Yesuus naa Fiiksisanii qaban kan jedhu ragaa fidi dhugaa waaqayyo waan jedhamu. Fiiskisanii qabanii Yesuus ni fannifamuu erga dhufe maaliif iyyuu Ejmaalaa sabboo jechi fiiksisanii qaban kan jedhu ragaa fidi. Inni jechuudha akka dursee dubbate sirgalee. Na dhaggeeffadhu wangala irratti na dhaggeeffadhu hawwi na dhaggeeffadhu badii abbaan hojjete filmitti gaafatama abeebe kana deebisa hindi gaafata qaxxatuma na deebis gaafii abbaan badiin abbaan balleesse ilmoon itti gaafatama hawwi deebis akkam jechuudha cubbuu keenyaa fi gaafii abbaan yookiin haati kan kee balleessite hawwiitti gaafatamti moo abbuma balleesse na gaafatama ati waa'ee addaamiif deemaa jirtaami gaafii kan koo deebisi badii abbaan balleesseef ilmatu gaafatama moo abbuma badii balleesse gaafatama Tinda kalus amma Yesuus jaalattu jibbitus gaafii koo naa deebisi qaxxitaa sodaatini nama badii balleesse ati yoo badii balleessite sititti gaafatama moo nama biraasii gaafatamaa siin jedhe inni sun isa baraka qumoo faasoof taati maaliif bakka biraa dhayxaati wuxxifate gaafii namni biraa yoo badii balleesse si immoo nama biraasii gaafatama hawwi Kiristoos tutti na gaafatami anaaf Deemtii naa deebisi piliis wangala san kee badii haati balleessite ilmitti gaafatamu jedhe hullum yeraasuun haxiyaati xayyaqal jedhe badii abbaan balleesses badii abbaan balleessu ofumaa gaafatama malee namni biraan gaafatamu waan ta'eef badii abbaan keenya addaam jannata keessatti muka sana nyaatiin jedhee nyaate abdussee maaltu galtee jennaa Yesuus samiirraa dhufee naa fannifamame anoo wajjin hin nyaanne anoo kottu nyaadhu jedhee hawwaa wajjiniin itti jedhee hin nyaanne maaltu na jedhee naaniin cubbuu qabaadhee naa fannifamee cubbuurraa abduuse isa kana baruu barbaadde taanaani sammuun namaa fudhanne akkamitti fudhattaan isa kana baruu barbaadde taanaan gadi teessee wangeela baratte inni kun afuuraan sii galaa yoo afuura sitti gale malee diraamaadha kun dhiisi waan afuurri wayitu hin jiru afuuraan malee siin galu malee siin galu afuuraan malee siin galu liqimsi macaafa qulqulluu afuurata sii fiifa jaarraan nuti keessa jirru kun waa'ee afuuraatiin malee yoo kaate yoo Yesuusitti amante malee siin jaarraan qabu afuuraan malee siin galu macaafni qulqulluun ilaa yoo malqiyaama inni afuuraan siin jedhe kun meemee bakka Yesuus Kiristoos ana waaqa keessan nama Naazreet yookiin immoo ana waaqa keessan isa Naazreet akkamitti ajjeesuu barbaadan bakka Yesuus jedhe fidish abduuse akka waaqayyo akka Yesuus waaqa ta'e hin beekta dhaggeeffadhu sodaadhaati sodaatte malee akka Yesuus waaqa ta'e qaaxarraa sii gale si akka Yesuus Kiristoos ergamaa rabbii kabajamaa ta'e dhibbaatti sitti maa jira giiftii ani Yesuusin baay'een jaalladha bar maal ta'an ana caala Yesuusin hin jaallattu ana caala ajaja Yesuus hin fudhattu ati itti amani waaqummaa isaatti waan jaallatu abbaa keessaniitiif abbaa kiyyaa jedhe kara waaqa keessaniitiif waaqa kiyyaa jedhe waaqa qaba Yesuus ati immoo lakkii waaqa hin qabdu sumatu waaqa jette namicha qoy seenaa tokko sitti ma kara gujii kanatti iyyuu hawwi adamu akka keetii kana Yesuusin sabbakuudha kara gujii jarri gujii kun immoo nama kittaanamee meeshaan irraa hidhee madaahee jiibiin itti naqee fi akka inni fayyutti achi gaafa meeshaan isaa irraa muramee ka'ee fayyu achi guddatee waggaa 30 booda rabbii waayyitti buuse ergamaa godhe waaqa gabbari gaafa jettu kun atumti mataan keessarrii miti dhugaan siin jedha jabaadhuutii otuun du'in Yesuusin obboleessa keenya ergamaa rabbii hoolota badan Israa'eliif ergame waaqessuu jalaa bayitii kara rabbii tokkicha si uume qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad irratti gad dhaabbadhu birriin hin baddi dhugaa rabbii ijoollee baay'ee argaan jirtu maatii ofii waa meeqa dhiisanii kara islaamummaa warra dhufaa jiran ati birrii kan kee yookiin jaarsi keessi sodaachisee viidiyoo qullaasa qabaatu yookiin immoo yoo ati intineetti birrii kee waggaa biyya kana sittin kenninu jennaan kara Yesuus kottu hin jedhin hawwii birraa ati islaamoytee turte sin beeka wallaahi Yesuusin ala waaqni biraa tokko hin jiru Yesuus obboleessa keenyatti beekna gaa nuti baay'ee jaallanna rabbiin rahmataa godhuufi isiniif nama gabbaruu yookiin immoo obboleessa keenya waaqessuu yoo isiniif haala ta'e isinitti tolu. Isinitti hin machaachu namni yoo nama waaqessuun qabaa jedhe inshaallah dhagaayyuu waaqessuun mirga keessanii isin jedhan to'inu garuu itti nu waaminaa. Nuti obboleessa keenya waaqessuu hin dandeenyu waan ta'eef itti nu waaminaati ofumaa keessanii waaqeffadhaa. Wallaahi waaqeffadhaa ofii keessanii maaliif waaqeffattan isin hin jedhu garuu dhuftanii Yesuusiin qabadhu Yesuusiin akkana maaloodha hin jedhin. Nagalchiisi namansiisaa.
Nama sisu fila lama tako hawi birra akumullahu khairan. Akumullahu khairan. Video banatu nama sisu. Use. Dukkana keessa taa'anii nama amansiisuun hin danda'amu waan ta'eef viidiyoo banadhu na amansiisu. Nagaan waaqayyo waaqa jiraata an keenya ifi keenya jannata jechuun ani itti amanuu baadhusi ani islaama miti dhugaa dubbachuuf ani kiristaana garuu islaama jechuun warqii jechuudha. Ina cabarbarina ijoolleen islaama amantaa keessanitti hin qoosina. Akkaan nan jaaladha. Akkaan isin jaaladha. Dhugaa jabeeffadha amantaa keessa. Dhugaa rabbi. Dhugaa. Aca barbarii waliin aca barbarina soobduuf kijibduu waliin hin aca barbarina. Amantaa islaamaa jechuun warqiidha. Rabbiin nama jaallatuuf kenna. Akkuma jedhame dhugaadha nama jaallatuuf kenna. Tokkummoo namni amantaa sana keessa jiraatee haala mijataa yookiis wanta baay'ee jiraami baay'ee gaariidha. Dhugaa amantaa keessanitti jabaadhaan. Isin ijoolleen islaamaa hin aca barbarina. Amantaa dhugaan yookiis amantaa bareedduun amantaan kabajaa qabdi jedhee yaadu amantaa islaamaati. Hedduun jaaladha. Hedduu jaalalan amantaa sanaaf qabu osoo ani hin dubbatinuu kan narraa beeku baay'ee jira. Dhugaa wanti baay'een nama danquu danda'a. Wanti baay'een akkati dhugaaf hin jiraanne si gochuu danda'a si galee. Amantaan islaamaa amantaa bakka. Yaa dhugaa rabbi. Namni sammuu qabu yoo laale namni sammuu qabu yoo xiinxale amantaan islaamaa qixxee qaba jedhee yaaduun. Rabbiin irratti sinaa jabeessu nuuf immoo furmaata isaa nuuf haa godhu yoommoo ta'es kanuma keenya jabeeffannaa nusi.